maqaan kiyya Najjaa Shaliiti jiraata aanaa gumbii bardatti aradda argisiiti. Akkuma beekamu nuti waldaalee shariikummaatti walitti dhufeenya baankii siinqeetti maallaqa qarshii 700 qusannee tiraaktara kana baankii siinqidha waan nuti qabnu irratti daatee akka nu bitamu ta'ee jira. Qonnaan bulaa akka keenyatti wandamu kophaa fiiguudhaan miti namni walitti ijaarameeti jijjiirama tokko ni fiduu ni danda'a. Namni walitti deemee waan qabu walitti baankii ta'uu qusate. Kanaaf kombaayinara finnee ni agarsiifnadhaan amma waggaa kanaaf galchine boodan. Ati ilaalla baankii siinqeedhaan immoo hiyyummaa keessa hiyyummaa seenaa godhuudhaaf bakka nuti qophiirra jira baankii siinqeetii wajjin. Maqaan kiyya Abdii Araam jedhama. Hariiroo dhufee aanaa gumbii bardatti araddaaf nyaana jiru qonna jajjabeessine akka gara industiriitti. Maqaan kiyya Kadir Kamal Jamaa itti gaafatamaa waajjira carraa hojii aanaa gumbii bardatti. Waajjirri keenya nama daabboo nyaanne daabboo nyaachisuudha. Kanaaf carraa qabnu hundatti fayyadamnee hojii dhabaa hojiitu. Waliigalatti tiraaktaroonni afran kun kan isaan qusatan qarshii miiliyoona tokkoof qarshii 400 wal. Baankiin siinqee akka kenneef qarshii miiliyoona 12 fi naannoo 900 tiraaktara afurii kanaaf. Tiraaktara fudhatee isa san kafalee tiraaktara lammataa kabitee kara investaraatitti ce'uufillee ka qophiirra jiru jira.